waggoota kurnan dhufan keessatti artificial intelligence hojiiwwan kudhan ilma namaa irraa saamuu deemaa jira jedha. San dura garuu waan tokko jechuu barbaada. Abdullahi Maajoo hoogganaa kaampaanii Yursiteek barnoota AI engineering baratee xumureera. Baga gammadee jechuun hin barbaada. Yeroo barnoota kana baratutti Oromoo AI waan jedhu hundeessee lafa nuu kaa'ee jira. Waa'ee artificial intelligence waa'ee hojiiwwan inni namarraa saamuu deemaa jiruuf wantoota biroo hedduu isinitti himuudhaan deemaadha viidiyoo kana keessa. Baroota 1950moota keessa saayintistoonni maashina akka namaatti yaaduu danda'u uumna jedhaniitu hojii bal'aa hojjetaa turan. Garuu maashina akka namaatti yaaduu danda'u isaa kan akkamitti mirkaneessine jedhaniiti yaadaa ture. Hayyuun herreegaatii fi saayintistiin Alan Turing jedhamu bara 1950 qophii Turing test jedhamu maashinootaaf qophii. Hayyoon sagantaa kana namni tokko gaafii gaafataa maashinni ammoo deebii deebisa. Namni sadaffaan ammoo garaagarummaa isaan jidduu jiru murteessee yoo wanti sirrii ta'e maashinichi akka darbetti tilmaama. Garuu ammoo sagantaa isaa irratti hin milkoo'e. Haa ta'u malee saayintistoonni waggoota kurnan hedduu itti aananii fi Turing testii kana irra deebanii taasisaa turan. Maashinoonni hedduun ni kufan. Garuu bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti UK magaalaa Londanitti bakka mootonni jiranitti turning pointii kana chatbootiin tokko hin darbe qormaata kana. Qormaanni kun mucaa lammii Ukraine kan umrii 13 fi maashina Eugene Ghostman chatbot jedhamu jidduutti adeemsifama. Namni Jeffrey Hinton jedhamu kuni Godfather of AI jedhama. Inni kun barnoota artificial intelligence kana nama hedduu qo'ate. Keessaayyuu dameewwan guddaa sadi waa'ee artificial intelligence qo'atee jira. Back propagation algorithm, neural network fi deep learning barnoota jedhaman barsiise. Isaan booda ammootu namoota lama kan inni barsiisetti jira. Yaan Liikoonii fi Yeeshua Bengiyoodha. Isaan sadiin kun bara 2018tti badhaasa Turing Prize jedhamu injifatanii jiranii jechuudha. Akka Jeffrey Hinton jedhutti beekumsi artificial intelligence sadarkaa tokkoffaa irra ta'eera. Beekumsi ilmi namaa ammoo amma addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa irra ta'ee jira jedha. Sababa kanarraa kan ka'e artificial intelligence waggoota kurnan dhufan keessatti ilma namaa irraa hojiiwwan kudhan saamuudha deemaa jira jedhee lafa kaa'e. Tokkoffaan customer support agent namoota bilbilaan namaaf deebii deebisan kaampaaniiwwan garaagaraa keessatti yookaan dhaabbilee garaagaraa keessatti namoonni bilbilaaf deebii namaa deebisan jiru. Namoonni dhimmoota garaagaraa hojjetan jiru. Namoonni kunniin yeroo ammaa dhibbeentaa 80 kan ta'u hojii isaanii dhabaa jiran artificial intelligence bakka bu'aa jiraa jira. Kaampaaniiwwan biyyoota alaa hedduu keessatti wanti kun amma hojiirra oolaa jira. Fakkeenyaaf kaampaaniin Klarna jedhamu hojjettoota 7,000 qaba. Hojjettoota 7,000 keessaa 4,000 ari'uudhaan 3,000 qofaan bisee bakka namoota 4,000 san artificial intelligenceedhaan bakka buuse. Inni lammaffaan ammoo gorsitoota seeraati yookaan namoota dhimmoota seeraa irratti hojjetan abukaatota fa'a ta'uu danda'a. Yeroo ammaa garuu addunyaa irratti biyyoota guddatan keessatti chaatbootiiwwan harbi AI fi ChatGPT jedhamanii hojiiwwan kana fudhatanii hojjetaa jiran. Abukaatoon tokko dhimma nama tokkoo qoratee mana murtiitti dhiyeessuudhaaf guyyoota sadiitti fudhachuu danda'a. Garuu artificial intelligence sakandii 30 keessatti riifarsiiwwan garaagaraa murteewwan kana dura darban hedduu isaanii walitti qabatee dhiyeessee abbaa murtiitti kennuu danda'a. Sadaffaa irratti barreessitoota, editaroota, content creatorootaa fi bloggeroota. Akkuma beekamu Googiliin websaayitii blogpost.com jedhamu qaba. Websaayitiin kun websaayitii bloggerootaati. Bloggeroonni achirratti wantoota garaagaraa barreessu. Garuu amma blogiin kun maaliin bakka bu'aa jira? Prompt engineeringidhaan bakka bu'aa jira. Kanaaf warri waan kana irratti hojjetanis hojii kana dhabuudhaa deemu. Inni afuraffaan hojii eebbifamtootaati. Eebbifamtoonni haaraa waan hojjetantu jira. Isaan keessaa data entry, customer onboarding yookaan maamila simachuun, email deebisuu, document verification gochuu fi wantoota birooti. Wantoonni kunniin hundinuu yeroo ammaa kana artificial intelligenceedhaan bakka bu'uudhaaf deemaa jira. Wantoota kanneen guutuu artificial intelligencein hojjechuudha danda'a jedhameetti tilmaama. Kanaaf digirii jalqabaa kee argachuun salphaadha garuu hojiin argachuun ulfaataa ta'aa jira. Inni shanaffaan software developers. Warri software developer ta'an hundinuyyuu hojii isaanii dhabuu deemaa jiran. Yeroo ammaa chatbootiiwwan reply artificial intelligence fi GitHub Copilot jedhaman hojiiwwan kana hojjechuu danda'a jedha Jeffrey Hinton. Kunis hojii ilmi namaa dhabuudhaa deemu kan biraati. Kan biraa ammoo komii hawaasaa dhageeffachuu manneen murtii keessatti ta'uu danda'a akkasumas ammoo hospitaalota keessatti ta'uu danda'a. Yaada komii qaban barreessanii saanduqa keessa kaa'an waajjiroota garaagaraa keessatti hojii kana ilma namaatti hojjeta. Namni tokko komii nama tokko dhaggeeffatee gara qaama dhimmi ilaaluutti dabarsuuf daqiiqaa 25 itti fudhata. Garuu ammoo artificial intelligencein komiiwwan namoota hundaatu walitti qabee gulaalee qindeessee qaama dhimmi ilaaluutti erguudhaa fi daqiiqaa 5 qofa itti fudhataa jira. Kanaaf warri kunillee hojii kana dhabuu deemaa jiran. Inni torbaffaan artificial intelligencein hojii namarraa fudhachuu deemu hojii doktorootaati jedha. Dhibbatti doktoroonni hojii isaanii irraa ari'amuu baatanis garuu hammi doktoroota hospitaalota keessatti qaxaramanii hir'achuun malaa jedha Jeffrey Hinton. Kana jechuun
beekumsi artificial intelligence beekumsa doktorootaati ol ta'uudha deema. Gaafa sanii ol ta'e ammootu hammi doktoroonni hospitaala keessatti barbaadamanii ni xiqqaata. Artificial intelligence ammoo ni guddata jechuudhaan lafa kaa'e. 8ffaa irra kan jiramu creative industry dha. Warri creative industry keessa jira warroonni akka dizaayineraa, viidiyoo editor akkasumas ammootu qindeessitoota muuziqaa warri animeeshinii hojjetan warroonni kunis hojii dhabuudhaa deemu. Fakkeenyaaf isinitti artificial intelligence dizaayinii ati barbaadde ati jira dhaabbatee lafa sii kaa'a. Daayirekshinii garaagaraatiin karaa ati barbaadde fakkeenyaaf loogoo naa hojjedhu yoo jedhu. Loogoo kaampaanii tokko hojjechiisuudhaaf birrii 100,000 lakkaa'amu kafaltee loogoo hojjechiifte. Fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaa loogoo isaa hojjechiisuudhaaf birrii miliyoona meeqa kafala. Ragaa barbaaduu dandeessan deemtanii artificial intelligence gaafachuu dandeessi sitti mamma. Viidiyoo editingii si edit gochuu danda'a. Wantoota garaagaraa si hojjechuu danda'a. Akkasumas ammoo muuziqaa si qindeessuu danda'a. Artificial intelligenceedhaan muuziqaa qindeessanii akkana dhageeffatanii akkanatti maal godha faranjoota kana argitanii jirtan ta'a. Warri sunillee gabaa keessaa ba'uudhaa deema. Isinitti himu asirratti waan tokko. Fakkeenyaaf Ansaraay Sabaa asuma taa'ee biyya jiru keessan taa'ee fuulli kee 100% osoo hin jijjiiramin istaadeemii Filaayimreet yookaan ammoo Old Trafford yookaan ammootu Stamford Bridge yookaan ammootu Itaali yookaan ammootu gara Spain deemnee Santiago Bernabeu yookaan Camp Nou keessatti suuraa na kaasi. Malleyaa Madridnatti godhi yookaan ammoo Kabaarsanatti godhiiti. Shaanxaa harka na kaayi kaameraa dilbii kana asirratti na fe'iiti. Suuraa dalagi jenereet godhi naa kenni waan jedhan jenereet godhi naa kenna. Asuma taa'ee London ture jechuudha yookaan ammootu Spain ture yookaan Madrid ture jechuudha. Irni saglaffaan xiinxaltoota warra analysts jedhaman. Xiinxaltoonni kun xiinxala siyaasaa biyya keenyaatiin miti. Kun garuu warra waa xiinxallan warra waajjira keessatti daataa qopheessanii waanii godhan jirarraa fudhachuu deemu. Fakkeenyaaf damee kana jira hojiiwwan akka daataa handliingin jira, daataa intiriin jira, riippoortar raayitariin jira akkasumas ammootu samaraayiz warri jedhaman jira. Hojiiwwan kunniinis artificial intelligenceedhaan nama harkaa fudhatamuudhaa deemaa jira. Jeffrey Hinton namni ogeessi artificial intelligence kun hojii kurnaffaa namarraa saamuun deemu osoo isinitti hin himin dura waan tokko isinitti himu. Biyyoota garaagaraa keessatti amma akka gara jalqabaa irratti kaasetti customer support agentiin hedduun isaanii artificial intelligenceedhaan bakka bu'anii jiran. Gara 80 ja'a warri waan kana beeku. Biyya keenya keessatti namoonni artificial intelligence kaampaanii keessanii hojjechiifachuu barbaadan yookaan dhaabbata keessaniif dhaabbata daldala keessan haa ta'u dhaabbata biroos haa ta'u wantoota adda addaatiin warroonni hojjechiifachuu barbaadan heloo jennaan Yoursi Tech kaampaaniin yeroo gabaabaa keessatti hojjetee artificial intelligence isin biraan ga'a. Customer support agentii ta'ee isin gargaaru isin biraan gahuu danda'a. Isinirraa kan eegamu heloo jechuu qofa. Heloo isin jennaan nuti hojjennee yeroo gabaabaa keessatti isin biraan geenya dadhabbii keessanis isinii salphisnaa jechuudha. Inni kurnaffaan kan Jeffrey Hinton lafa kaa'e prompt engineers warra jedhaman warruma artificial intelligence kana keessatti ogummaa qaban waggoota hedduun booda hojii isaanirraa fudhachuu danda'a jedha. Akka Jeffrey Hinton jedhutti ammatti artificial intelligence ofiin of ajajuu hin danda'u hangaati ajajjuutu. Waan ofiin of ajajuu hin dandeenyeef warri prompt engineers jedhaman kanatu ajaja. Warra ajaja artificial intelligence baratan kanatu isaan ajaja. Gaazexeessaan nama kana interview godhe maal jedhee gaafate. Furmaanni ilma namaatiif jiru maalii jennaan ilmi namaa barachuu qabaa jira. Barnoota teknooloojiidhaan wal qabatan irratti bobba'uu qaba. Ilmi namaa barachuu qaba. Artificial intelligence kanaan dorgomuu qaba. Beekumsa isaa horachuu qaba. Waan inni barbaadu yoo horate isaan dorgomuu danda'a jedhee lafa kaa'e. Nuti ammootu wanti nurraa eegamu artificial intelligence maal akka ta'e barachuudha. Barnoota teknooloojii wal qabatanii waa'ee developperaa, waa'ee maalii, waa'ee garaagaraa kana agartee algooriizimii kompiitaraan wal qabatu kana dignee barachuu danda'uu qabna keessaayyuu dhaloonni ammaa. Kanaaf Yoursi Akaadaamiin bara barnootaa 2026 yookaan bara faranjoota haaraatti bara barnootaa bara guddinaa bara misoomaa bara beekumsaa godhee isin biraan gahaa jira. Guyyoota itti aanan keessatti haalawwan garaagaraa qindeessee mijeessee akka isin barattaniif hunda xumuree jira. Isinirraa kan eegamu waan barbaachisu kafaltanii barachuu qofa. Kafaltiinis waan nama dhibu takka hin qabu. Waan salphaadhaan haala salphaadhaan barata. Uummanni Oromoo afaan isaatiin afaan saba guddaa afaan Oromoo afaan uummata guddaa afaan gaanfa Afrikaa keessatti namoota miliyoona 60 oliin haasamuun barnoota kana kennuudhaan deema. Bakka feete jiraadhu Saa'udii biraa keessa jiraadhu gaara bira jiraadhu yookaan ammootu Dubaay fooqii guddicha sanirra jiraadhu yookaan Ameerikaa Minisootaa White House bakka feete jiraadhu. Kompiitara kee bantee yookaan moobaayila kee bantee barachuu qofa kan barattuun afaan haadha geessiti. Afaan Ingiliffaatiinis barbaannaan hin jira. Afaanota birootiinis gara boodaatti ni dhufa. Barnootaa kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa akkuma jedhe Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa fuula rabbi isaatti haa tolu. Akkuma inni nu dhabe sanitti gara barnootaatti haa jilbiiffannu. Haa barannu. Koottaa waliin barannaa isiniin jechuu jira. Nu barannee hin xumurre ganaa barataa jirra. Itti seenuu jirra. Garuu koottaa waliin baranneeti bakka barbaanne geenna. Ulfaadhaa galatooma. Guyyaan milkii isinii haa ta'u.